قال وانت اتي هرياك كله سار كر رافاني والفرتني ولينياتن كما دبسدي سر دبرسي اتو تو كل هنجر كناف يا ابو لسكيه هي ولا الذين اتي نما غدار نما والله بكو نما علماء اسلام ولين اللون وسو زلممتيو مجانكم كديس اسلام مت دفه سي ساولتي سيتو اسلام ما كيس تور سيتو بيغا سيتو غراب لتو قبا سيتو وان دين اسلاما يسبتو غراب لتو دان سي قال agarsiisu qaba male abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallahi sirriidha min bakka dogongora guddaadha kanaaf gadhaabadhu alimman afoolleen dhaabatini nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama si bu'u yoo jiraate nu si waliin sirraa cabsine ati hattullee miti birridha ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmawdu kanaan gadhaabadhu galatoomi ayyee amma ulamaai da yecha Dr. Asli yecha Dr. Nasri yecha Sheikh Baba Riyad yecha Ustaz Tahir Galatu yecha Abu Sabraddin yecha diaspora giftara gudda nattifaq Allahu alam giftara Asli da Ustaz Talibu Abazari yecha hunda keessaniifu akka dhifama naagotan isin gaafadha hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soori dhifama abdi raggaasa illee rabbi haa fayyisu soori jechuun hin barbaada galatuma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraara naaf jiraadha akkasii Aidari kiyana dhageesta amallee simatti deebina silaa waan haganaan ani dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin homa ana akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataar nu kasirraa barbaadnu ammallee qajeellee qajeel waan maxxansee guutuu ni kaasa waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira hagana sirraa barbaad tanatu nu fayyisa malee tana jedhee soorii indillee jira antalimuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree simbiraa deemuuf maal jetta Dr. Asli sirriin tanuma inni illee tanuma jira isin lamaanuu hin kaafta waan waliin jetta waan ta'e tana jetta isaan sin jedhan tan hagan kanaafu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara posotallee ni kaasa lamuu hammeenna maqaa isaallee dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni namiidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu ayyee yaa'u inni illee deengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi ka duraan gadhiifamuu isaa ofii ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya Abdi Raggaasaa dhiifama waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii kee chaanillee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatoma ustaaza kiyyaa naaf jiraadha hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa nabira qabdan rabbi isin biraa ulfaadha rabbi si haa kabaju ustaaz Taalibu gara abdii taraam kana kuno bareedaa kiyya akkana abdii Raggaasaa amma haasawa biraatii miti ati karaa yoo natte abdii maal jetta kaa dhageeyte eeyyee dhaga'ee jira Ustaas ni dhagaa dubbachaa jirtan miti waan inni jedhu itti hima dhageette miti waan inni jedhu amma carraan si geeyte waan nu jedhaa jiru waan wanni nu sirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuu ni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaadna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu ayyee waan ani isa miidhee hundumaaf dhiifama waan ani qara miidiyaa irra barreesse hundumaallee hin kaasa kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah hammeenya kayirratti rakkoon qabu kayirratti wal waamuun wal yaadachiisu hammeenya maqaa isaa hin kaasu jedhu hammeenyaa is dhugaa hammeenyaan maqaa isaallee hin kaasu
rabbiillee nuuf fadhiisu akkuma walii dhiisa. Umarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaa dirraa carraa tokko naa laattu ishee. Dhaamaa dhaamu. Sonolee irraa. Okay, galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf ayyee egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti aayidar keenya na gargaarteetta dhiifama ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama keessattuu ustaaz Xaarii Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada kanarraan kan hafee dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin hin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu Ustaaz Xaarii Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin hin salaatu yoonaan jedhan wallaahi ani hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra Ustaaz Xaarii Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin galla jireenyi keenya numa walumaani masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna Sultaanii wajjin jechuudha innaa dhimma abdiin hin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti Ustaaz Xaarii Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha. Jechuun inni kun dubbii haqiiqaati siireesii waan ta'eef dhimma birrii caalaa dhimma maalii caalaa siireesii gatii ta'ee fi irra deebi'ee shaadaa fudhachuun barbaada. Ustaaz Xaarii Galatoo fi Abaazaar abdiin salaatu abdiin musliimaa miti yoonaan jedhan keessattuu ibaadaa irratti kallattii garaagaraa irratti wanti ni miti yoo ta'e. Itti aansuudhaan ergaa koo lama fakkaan dabarfadhu. Erga fuuli koo qayyarame nama baay'ee fuula natti jijjiirate dhugaa dubbachuudhaaf maaliif akka ta'e Allahu aalam warruma kaleessa waliin hin deemnaa kottu achi dhannaa kottu achi goona sagantaa akkasii qabnaa kottu naan jedhan hedduu isaaniitu abdiin maaliif fuula maawwata jala deema maaliif fuula maawwata irratti dubbata maaliif akkas godha jedhanii isaanumatu deebiseetu naqeeqaa jira maaliif akka ta'e hin beeku qalbiin koo jijjiiramne ijoollee ala koo jijjiirame malee inshaallah innillee fayyuu danda'a rabbiin irraa kaasuu danda'a jaadha ofitti hin finne na barbaadee natti dhufe malee an barbaadee itti nanne please maal akka ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ifa naa godha warroonni fuuli korgee darame fuula keessa natti jijjiirtan illee rabbii jedhaati please qalbii kun eegaa kanarraan kan hafe ergaan kun sadaffaaf inni dhuma dhimma mucayyoo zayitii natti naxxe irratti dhimma sana keessaan qabannee jirra namni tokko illee akka miidiyaa irratti kaasuun barbaadu irra deebi'ee jechuudha ani intala kanaaf utuu hammina yaada ta'e ani intala kanaaf utuu sharrii yaada ta'e haga hammaatti himata ittiin banne barra abukaatoo tokko illee ittiin binne sababii kanaatii fi mucaa kana yookiin sheexana dogoggorsa yookiin nama dogoggorsa yookiin walaalumaa dogoggorsa Allah walam amma adda baafadhutti galmeellee ittiin banu mana murtiillee dhaabu jedhee amma yoo nama taa'aa jiruudhaan isa kanaaf waa'ee ishee buusaa miidiyaa irraa isallee dhiisaa namni hammi kun na dhaga'u carraa kanatti fayyadamu gatiin qabuuf jechuudha. Utuu intala kanaaf hamminaa fi dararuun barbaada ta'e intala kanatti abukaatoo bitee yookiin galmee banee yookiin kallattii gara itti farachisee waggaa 16 itti farachiisuu nan danda'a. Lobboo koo ajjeesuu hojii waliin caalu wantoota hedduutu ture asirratti hin kaasu billaadha nama mucaa koo waraanuutti massaariyaadha nama mucaa koo rukutuutti waa hedduutu ture. An kana hundumaa ofii koo dhabee gurra koo dhabee eenyummaa koo dhabee waan dogoggorsitu jira isa kana amman adda baafadhutti amma bira ga'amutti jedhee kanan taa'uu fi intalli kun hacanna qabtuuf miti. Isa kana warra beekutu beeka Ustaaz Xaarii Muufaallee keessaan beeku haasa'aa turre waan ta'eef isa kana sadan akkanaa beektan dhimma salaataa irratti garuu mi'uutii banatanii Abaazaarii fi Xaarii Galatoo hin salaatu naana jedhanii Ustaaz Xaarii Galatoo yookiin abbaan ta'e shaadaa naana qabsiisu ammuma jechuudha. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif. Ulfaadhaa galatama. Amma carraa amma carraa mee anaa gannaa carraa ustaaz. Abu Zarri waan ummata ijaaru yaada wanti barbaan nama jiraatillee nama tokkootitti ammallee nama tokkootitti barreessiteertallee haasoftee jirtallee atillee eeganaa abdii kanumarratti waan qara maxxansellee ni kaasa waan miidheef dhiifama naa haa godhu anillee dhiifama godhee fi sanmarra maaliif amma atiin yaada kennuu siin hayyamnu dhiifama naa godhiiti Abu Zarri maaliif namni gama tokko yoo godhee jedhe nu adda guyyaadhaa namni dubbisnu nama jaarsaati malee nama komataaf komatamaa yaada nama ijaaru akka amma abdiin dubbatu malee yaada amma da'waa fi waan biraallee dhiifama naa godhiiti hin kenninu akkasitti naa quba qabaadhu yaada sadiin tan waan maxxansellee ni kaasa waan miidheefillee dhiifama naa godhu waan isa miidhee dhiifama rabbi isaa anillee isaa godhee jira jechaatan tana qofa akka nu buuftu akkana malee dubbiin eega amma zanni waliin badanii haasawanii kaanii boodatti ammoo da'waa waliin godhuu nama dubbiin achi booda haa taatu inshaallah.
إلى أستاذ أجمع سنين بيرس أنا أرجع فايز إنه أرى أرسلتني واني فيديو الرورا باللين جيرو أرجع فايز إنه أرى أرسلتني واني وان أبدي هم تودو بدل لين جيرو إدا واني أن جاف أولا لي واني أنجد واني بدين إسن جاف أولا لي فما أن أبدي أنجد كدكتور أسلين جاف كان جد الرتي فما جد سنين في التراكيات مو هذا أبولي سكية أبدي هيدري ولدي بيان maaliifi kinoo asli irratti walit buunee guyyaallee aga walit buunee wal arrabsinu turre maal ka jedhu maaf waan kana dalaydaa ka jedhu heedarii walit buune anaaf heedarii namni immoo walitti qabee bifa addaatiin hattuudha jedhee viidiyoo nurra hojjataa jiranii akkasuma feesbuuk irra nu maxxansaa jiranii an immoo wanti abditti gale waan ana gale abdii booyee jira viidiyoo waraabee jira qarqaarsiseellee jira keessaan illee bira dhaabadhee jira ka yookiin hin beekne ka yookiin arrabbi bichatti dhiise waan dalagan hunda asirratti ni mani an